قبزي أي نام فرد أنا خاني بكي يسوس التاني واقع جدي بس وانجيلا يوحنس بقولنا كذا فور لكوبسا كذا تكو وانجيلا مسك جرورة كي بس اوكي هند بس اوكي اني واقع انت كا abjuuqiyaan dhiisii kallatti zaayiraan dhabe kudha takka Angela Yohannes kudha takka kottu kudha takka kudha meeqa jette kudha afurii kudha takka kudha tokkorra kudha afur kudha tokko akkana jedha bareechi dubbisi bareechi okay ani waaqa bareechee moo akkami walalootti godhee moo maala dubbisi ويصير بابا سليم أبوه أني جد يسوع أنا أبا كيس كوما أبانيس أنا كيس أكجرو نا أمنا يوكيس سببي قوتشوما كنا هندماف أنا أمنا جري ردي بيشتي ردي أم بكم يسوع أني واقع يوقف عن بربادو جلسنا أفان رموتي أني واقع اوكي يسوع كده ما استيرلي أنا أبا كيس جري يسوع كريستوس أنا واقع جنمي أبا كيس جريمي اوكي إنجني أبانيس أنا كيس جري أنا واقع جنماس أكجرو نعمنا جري يوكيس سببي هوجي تشوما كان هندماف أنا أمانة جري أما تمامي مالي شكي مالي غلطوا مي يسوس أني أبا كيس أنا جنة أني أبا كيس إني أنا كيس جيتشو مال جيتشو جرين توكو جيتشو متي ما توكو جيتشو متي أبا نتعلو جرب كبرتي واني جري يسوس أكن أنجت تبرا فان روموتي قال بقالي يسوس أني واقع أجيت بيتي بو واقع ما سايب سانجرو كون أوكي سيجا أتي واقع يوسف كيس سانجرو واقع يو أنا نكيس جرا أنا كيس جرا كان أفو أتي واقع نما سيمي أتيس إتنا ما نملي كميت واقع يو نكيس جرا سكيس واقع يو سكيس جرا مونجرو غلطة كم كمال تاتي إتنا ما نملي نكيس جرا واقع يو فدندي واقع يو أوكي يسوع كريستوسي براتوني والكيس جرا مونجران والكيس جرا تجيشوني نمما سا نمني اللي والكيس جرا توكا سنتي متبر إني نيجي تاجر سوني أو جو بس أمان هاي اوكي يسوع كريستوس مالي نبا كيس جرا إسان توكودا وانا تكون جن يسوع كجري لا أني أبا كيس جريمي مالي كيس جرا أمان كيس جرا مو هفوراني مو مالي كيس جرا نموم ما دمو إسان هفوران توكودا لا أكاسي إسان توكو أيين هفور لبو أوكي واقعي أباني في يسوع هفورا توكو كمو هفورا دا كمان توكو من هفور إسانيس the soul غافي يسوع دوي أبان ويدوا ati lubbu isa kanatti ilaalin ka garaagaraan lubbu atamati afuuraa fi lubbu gargarin baasne akkuma deemtotti deemaayye ani abbaa keessa jedhe maaliin abbaa keessa jira Yesuus takkituma waan keessa hin qofana hojiidhaan aangoodhaan ayye hojiidhaan aangoodhaan abbaa keessa jira abbaanoo maaliin Yesuus keessa jira hojiidhaan aangoodhaan innis ragaa fidi kunooti achuma irraa dubbate yoo innis abbaa keessa hojiidhaaniin aangoodhaanii keessa jira kan jedhu abbaanis hojiidhaaniin aangoodhaan Yesuus keessa jira kan jedhu gaafa seera uumamaa irratti gaafa kottaa nama uumnaa jedhe isaaniitti hin jirru Yesuus Kiristoos waan achi Yesuus maquma Yesuus hunda wangeelli kakuna waan nidha maquma isaatu moggaafamee kokoo haaraa keessatti asitti ani abbaa keessa jira okay amma fakkeenyaaf ila kalee isaani sammuu kan koo keessa turtee haadha manaa kan kotiyyoon jedheen maal jechuu kiyya sammuu keessa turuudhaaf wal keessa kan keenyaa fi kan isaanii ati tokkoon taasise haadha manaa koo ila kalee isaa sammuu keessa turteeyoon jedheen waa'ee haadha manaa keetii fi waa'ee kee waliin hin madaalchin waa'ee hafuura abbaa ilmaa fi Yesuus galata Yesuus amma qaal baqaal Yesuus Kiristoos ani waa kan jedhani jira wal keessa abbaan na caaloo abbaa biraa biin dhufe abbaan na ergee jedhe Yesuus Kiristoos adda baasee waan jedhe Yesuus Kiristoos qaal baqaal ani waaqayyo kan jedhani jira anatti amanaa abbaa waaqayyotti amanaa jedhe dura waaqayyotti amanaa jedhe kunooti ka iddoo hammaatti hubachaan jirtu waan wal keessaa kana naa himin jedhe ka galata anattis amanaa iddoo itti jiru jedhe kana maaliin keessaa ragaa wajjina kan Yesuus abbaa keessa jiraami
Yesus abbaa keessa jira moo hin jiru galata? Jira Jedhe miti. ka. Jira miti jedhe. Jira. Maaliin keessa jira? Abbaanis isa keessa jira. Maaliin Abbaanis keessa jira isa Yesus abbaa keessa? Maaliin keessa jira? Hojiidhaaf aangoo isaatiin hojiif aangoo isaatiin. Ragaan kan Yesus Kiristoos ani hojiidhaan abbaa koo keessa hojiidhaa fi aangoodhaan abbaa koo keessa jira kan jedhu. Maal taate namichi wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 ammaa siinaan Yesus Kiristoos erga ragaa ba'ee maal ta'e aangoodhaan abbaa keessa jira naan hin jenne. jechuu isaa miti jira dubbateera achirratti eessatti jedhame hojiidhaan abbaa koo keessa jira kan jedhu Yesus. Abbo qaal baqaal waan siif hidhame Yesus Kiristoos ani ilma namaati jedhe moo hin jenne. Akkas jechuun maal jette hubatte mee akkas jechuun mee akkamitti hubatte? Yaada gartee karoora kaayyoo waan waaqayyoon raawwate Yesus Kiristoos. Ani dhugicha isa waaqayyoo irraa dhageenya isinitti hima waan waaqayyoo waan raawwatuuf fadha gartee waaqayyoo waan raawwatuuf ajaja hojii waaqayyoo waan raawwatuuf malee wal keessa ani abbaa keessa inni na keessa jechuun waan qaama wal keessa jiran waan lubbuu takkaa wal keessa jiran jechuu miti waan fadha waaqayyoo waan ajaja waaqayyoo raawwatuuf kaayyoo takka qaban jechuu. Nama keessa gakkote. Maaliin keessa jiru hojii fi aangoodhaan wal keessa jiru. Eessatti akkasitti boqonnaan akkasii. Aboo wangeela irratti kijibina. Walitti isin dhiifne yookaan quraana keenya irraa isin dhorkanne. Eessa koteme? Seenaa? Yes. Yesus Kiristoos waaqayyo keessa hin jiraami? Wal keessa jirra. Maaliin wal keessa jiran? Hafuuraan. Eessatti akkas jedha? Amma dubbisaalta miti isin. Kudhata turra. Akkuma keetii kana kutee ammaas kunoo. Akkana maal godhare amma gaafii gaafa rakkisaadha. Ustaat inni sidaa naa deebisee ture laambuu gidduutti. Kam inni? Namcaan sada guyyaa. Ani guyyaa kamii maaliin beeka guyyaa ani guyyaa